North America halkan galgala shaayii booda yeroon warri Afrikaa rafutti jira. Warri Ameerikaa kun rafee kun taa'u jira. Akkam jirtan nagaa fayyaadhaa. Dhiyeenya kana biiziidhaan ture. Deddeebaatiin jira. Mana hin jiru. Taa'utti hin jiru. Kanaaf adda banne akkasitti godhachuu barbaada. Yeroo silaa oyeetuudha. Yeroo silaa haasa'uu qabnu. Yeroo sooshaal miidiyaa gubbaadha. Baduun qabnetti baduu keenyaaf dhiifamaan isin jaa. Yeroon tun silaa yeroo amma aappiliitii walii kennanii waan godhuu qabnu irratti waliin fuulleffachuu qabnu. Yeroo kanatti asirraa hanqachuu kiyyaan warreen miidiyaadhaa hedduun bilbilee ijoolleen wajjin hojjennu hedduudhaan dawwalee garuu haalli naan mijjooyne akkasitti nama badhaadha waan ala jiruuf goala jiran akka manaatii miti. Kanaafiin adda bannee yeroon keessirroo yeroo kan badduudhaati waa xiqqoo waan gaggabaabduu dubbachuu barbaada. Bilbilaan namoota wajjin haasofti hin jira. Waan godhuu qabnu as gubbattiin ol been dubbanne malee waan godhuu qabnu ijoollee wajjin haasofti hin jira. Mari'achaadhaa jirra. Warra koomunitii wajjin dubbachaadhaa jirra. Jara keenya dubbiin hedduu haasa'uun gaarii miti. Yeroon geessee ol kam. Yeroon geesseen faan eegalanii magaalaan Minneapolis yookaan Oromiyaan xiqqoon lafaa kaate fakkeenya lafa keessee Amboon lafaa kaate tatti aantu maal godhuu qabnaadha. Dubbii hedduu dheeressuun gaarii miti. Joor Maammadii fi hooggantoonni KFO hooggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaa mana hidhaa keessaa lagannaa nyaataa godhaniiti nyaataan ifa adabaadhaa jiran. Suni qabsoo namni mana hidhaa keessaa godhuu danda'u ammallee isaan hin laaffannee godhaa jiranii jechuudha. Nuti hoo maaltu nurraa eegama? Maal godhuu qabna? Arra Joor Maamfaan mana hidhaa keessatti xiqqaachuun nuti xiqqaachuudha. Nuti xiqqaachaadhaa jira. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaa mana hidhaa keessatti salphatanii durriyyeedhaa wajjin walitti gannaquun Oromoo miliyoona 50 salphachaadhaa jira malee gammachuu ayyaanaatii miti. Oromoo miliyoona 50 salphachaadhaa jira malee Joor Maammadii miti, Baqqalaa Garbaadhaatii miti, Abdii Raggaasaadhaatii miti. Waan kan uummanni keenya akka gaariitti hubachuu qaba. Oromoodhaatu qormaata keessa seena. Uummata Oromoodhaatu akka Oromootti qormaata keessa seena. Uummanni tokko gaafa jabaan inni qabu hangan takka xiqqeeffame uummataatu akka uummatatti walii galatti salphina keessa jira jechuudha. Arra alagaan mee ifdhiisaati alagaan alaa akkamitti as lulaaltii jennee halaallu. Alagaan jarri nafxanyaadhaa warri nu hirriban qabne warri nu balleessuu barbaadu ala taa'ee hugguu as lulaalu maal itti fakkaan. Uummata guddaa uummata jabaansaa ijjisaa dhaamtee jabaansaa keessaa hidhame uummata jabaasaa baafachuu hin dandahin uummata heddummina malee bu'aan qabne taaneeti nama alaan ulaaluuf mul'achaadhaa jirraa jechuudha. Waan kana hubadhaa. Uummata guddaa, uummata Oromoodhaa, uummata guddaa, uummata miliyoona 50, uummata garuu jabaan keenya akka jirutti hooggantoota adda bilisummaa Oromoo irraa eegalee warra KFO warri qabame kun Oromoo keessaa warri qaalitti keessaa beelawaa rakkachaa jiru kun jabaa silaa nuti qabnu beekadha. Goota silaa nuti qabnu. Warra silaa nuti jala yaanu qabanii rakkisaa jiran. Warra alaan ulaaluuf ummata Oromoodhaatu ummata xiqqaataadha. Ummata salphataadha. Ummata gumaa baafachuu hin dandeenye. Ummata waan fedhe godhachuu hin dandeenye. Nuti ta'e malee warri mana hidhaa jiru gootummaadha jira. Waan gaarii dalagaadhaa jira. Ammallee fakkeenya nuu taa jiran. Ammallee nuu qabsaawaa jiran. Nuutu jalaa qabuu dadhabe. Maal taane instead maaltu dhufe? Ammalleedha. Nu harka laal Oromoo tana bakka lamatti iddaan fuudhaa laala. Oromoo zalaalam dikhee namaa gubbaa yaatuufi. Oromoo iftaheetiin ifin jiraadhaa jettu. Warri dikhee namaa gubbaa yaa'uu bare. Warri hambaadhaan jiraachuu bare. Arraas isaaniif gammachuudha. Isaan gammachuu jiran. Hambaa san dhabuu baannaan, dikhee san gubbaa arihuu baannaan hanga du'anitti isaaniif gammachuudha. Isaan kun eenyu?
OPDO warra bilchiginnaa fi injuhan warreen ammoo lakki hambaa namaan nyaanna iftaanee jiraanna yookaan duunee banna warri jiru arra mana hidhaadhaa jira. Challengein bakka lameen kanatti addaan baanee jirraa jechuudha. Warri dhugaadhaa qabsaa'onni mana hidhaa keessaa xiqqaachaadhaa jira. Eenyu xiqqeessa? Ana asirratti si hojii faallaadha. An OPDOdhaatu yookaanis bilchiginnaa yookaanis warra dikee gubbaa yaa'onaatu hayyoota Oromoodhaa hidhee gubbaa taa'u jiraan jiru. Oromoodhaatu hidhee gubbaa taa'u jira. Nuu xiqqeessa, nuu salphisa. Nuutu warra gumaa baafachuu hin beekne. Nuutu warra hijaa galfachuu hin beekne. Nuutu warra jabaa fi eeggachuu hin beekne malee warri dikee namaa gubbaa yaa'u bari kuni silaahis of course wannummaan isaan godhanuu kana dalagaa isaaniiti. Isaan ittis aaruun qabnu irraas laaluun qabnu. Nuutun jabaatiin nuutu laaffate. It is our weakness. Dhugaa dubbachuudhaaf laafina keenya malee jabina warra dikee gubbaa dikee namaa gubbaa deemee qorii namaa arraabuu kanaatii miti laafina keenya. Amma gaa laafina kana keessaa baanee kara jabinaa akkamitti jijjiirrannaadha. Akka isaa bahuudhaaf obboleeyyiin kee dhageeffadhaa. Diyaasporaa keessa akka jirrutti mootummaan Abiy Ahmed irraan tana addunyaan guutuun tana amantanuu amanuu baattanuu warreen oduu addunyaa jala deemtan warreen oduu hordoftan mootummaan Abiy addunyaa guutuu biratti maqaansii badee akka mootummatti ilaalafaadhaan jirtu. Abiy ummata ifirratti mootii duuluudhaan irra maqaansaa haadhaa jira. Mootii waraana alaa dirmachiifatee ummata ifii lammii irratti duuluuni Ameerikaan irraa ka'ee asiin Awurooppaadhaan Eeziyaan biyyoottan Afrikaa ollaa keenyallee akkasi beekaadhaa jira. So arra yooni nuti diyaasporaan kaanee xiqqumatti qabneef yoo xiqqumatti qabneef waa lamaaf gaariidha. Takka ummata keenya biyya keessaa qabsaawaa jiruuf fakkeenya bareedaa taana hamilee itti goonu. Lamada maqabilleessaa yookaanis hojii ajoytuu Abiy Ahmed ta addunyaatti ol baatee Ameerikaa irraa hanga Awurooppaatti balaaleffachaadhaa jiran kana dagalee itti qabnaa jechuudha. Dagalee itti qabna which means dhugoomsina. Ummanni amma bahee mormaa jiru kun ummata silaa inni keessaa hin bahe je'ee himatu ummata Oromoodhaatu mormaadhaa jira. Wanni nuti jenne dhugumaa Abiy Ahmed biyyaaf tahaadhaan jiru ummata isaatiif hin taane waan san ragaa itti baanaa jechuudha. Kuni Oromoodhaaf karaa gabaabsa. We need to walk up. Hirriba irraa ka'uudha qabna. Mataa ol qabachuudha qabna. Arraas akkuma kaleedhaa qabsoo hadhooytuu amata afur wal dhaabnee goone san itti deebinee ammaas irra deebinee hanga bilisummaadhaan goolomnutti itti fufuudha qabna. Namni keenya waan kana walii ishee godha. Kuni eegalee jira Minnesota DC xiqqoo rakkoodhaa jira. Ogguun kalee seenaa hojjaa isaa turre. Seenaa jimjimuudhaatu wajjini community keessaa gareen communityidhaa qopheessuudha barbaadde. Hiriirri kuni DCtti immediately duraan torbaan kanaaf akka godhamuutu haasawamaadhaa ture. Akka amman taane warra community keessa galee akkan godhamne barbaadu jira. Eenyu isaan warra bilchiginnaadhaati. Warra bilchiginnaadhaa DC keessaa warra abbichuucu hiriira Oromoon baatu kana sagalee Oromoon dhageessistu kana indirect dhufanii ukkaamsuu barbaadanii jira. Waan kana detail isaa boodarra hogguu naamicha dhufneetti dambaafna detail isaa ni haasu. Warra akkas godhu jiru jira. Warra bilchiginnaa deeggaru ha community keessa jiru ha wanni kun akka milkoo inni barbaadu jira jechuudha. Garuu warra communityidhaa kun godhu barbaadan torban keessa. Warri kun achi harkisuu barbaadan. Hayyoonni keenya osoo beelaan dhumaadhaa jiru arra guyyaa 11ffaadha. Osoo rakkoo keessa jiranii osooni xiqqollee furmaanni hin laatamniif baatii booda hiriira baanee goonaan hin fakkaattu. Immediately akkuma warri Minneapolis godhe kana huggus baanee magaalaalee Oromoon jirtu hunda keessatti mootummaa tana
shiftaa abiy hogganu kana maqaa isaanii addunyaa biratti billeessuun yeroon isaa osoo oolleen bulle ammaan tana ta'uu qaba. Kana sammuu qabadha. Karaa biraatiin kadiroo asiin isaa an yeroon qabuuti waan seenaa jajjaboo saba haasa'u dhineessi. Karaa biraa obboleessoo namni akka amantittillee akka aadattillee nama tola si oole tola ooltaaf. Joowwan maammakkalee gaafa ala jiru gaafa hidhaan seeniin nama haqasaa dhabe hundaaf falmaadhaa ture. Oromoo qofa osoo hin ta'in nama Oromoo hin ta'inis haqasaa Itoophiyaa keessatti sarbame hundaaf falmaadhaa ture. Arra Itoophiyaa keessatti warreen dhageettii qaban warri akka obboleessa keenya Ahmaddiin Jabal warri akka Kaamil Shamsuudha warreen kalee maqaa dimtsaachiri sammaatiin mootummaan Tigreedhaa mootummaan TPLF yakkitee hidhaa amata meeqaatti mursee mana hidhaadhaan ayxee nutilleen ala kanaa falmaa fi turree Jooharii wajjin Joowar halkanii fi guyyaa waa'ee isaanii jala deemee falmaa fi ture. Arraan tana maaliif afaan qabatan? Isaan kun hogganoota hawaasaati. Namoota gurguddoo, namoota nutilleen amanu, namoota irraa abdii qabnu, namoota jalayaan. Arra obboleessi isaanii kakalee wajjin nyaata wajjin dhugan. Obboleessi isaanii kakalee isaanii falmaadhaa ture mana hidhaa keessaa qoonqorroo osoo jiru Ahmaddiin Jabalfaa maaltu afaan isaa qabe? Awwanni kun dhugaa dubbachuudhaaf hedduu na dhagame. Hedduu nama hayyuu Oromoon qabdu keessaa nama jabaa je'ee warraan yaadu keessatti warreen amantii keessatti rakkoo dila san arkee hidhaan suuratti murtooytee yakki dili sun gubbatti godhame. Arraan tana Joowar maammakkalee gaafa ala kanaa biyyatti gale akka saba edaanuu namni amantiin akkam nama gooti. Amantiin dhugaadhaaf dhaabbachuuf keessaa qabdiime. Wi salaatu waa fi soomnuu qofaa. Wi daawaa himuu qofaa. Amantiin dhugaadhaaf dhaabbachuu haqaaf dubbachuuf keessaa qabdiime. Amantiin Islaamaa bira boonni irratti hundooytu guddaan tokko kana. Nama haqa dhabeef haqa isaatiif dhaabbachuu. Dhugaa isaa dubbachuu. Yoo sun si jeefte Rabbi biratti illee fudhatama qabda. Arra obboleessi isaanii kakalee gaafa hajjii dhaqan harka warra kaatanii goota keenya jedhanii wajjin deeman sun ka biyya keessa dhaqanii ziyaaranii what happened? Lubbuu abbaan fedhe doonafu waan Rabbiin sii katabe rakkoo jiraattaa bal'oo jiraattaa gaafana duutaa wanni Rabbiin jijjiiramtu. Arra obboleeyyan keenya Ahmaddiin Jabalfaan dhugumatti Joowar Mahammad Faan kan kalee jala fiigaadhaa turan kan kalee qorii takka wajjin nyaatan sun mana hidhaa keessaa agabuu keessa jiraatanii isaan nagaan caljaniituma. Wanta akka Ahmaddiin Jabal gaafa mana hidhaa jiru maatiin isaa gaafachuudhaaf dhayxee miciyyoon isaa xiqqoon isaa harkatti sibiilli jiru miciyyoon osoo inni itti haasa'uutii ijaan sibiila ilaalte. Suuraan sun sooshaal miidiyaa kana gubbaa deemtee garaan nu badee nama ilmoo dhaleef jalaa qabu hunda garaan badee hedduu gaddine. Gaafa ala kanaa iyyaa fi turre maaliif? Ilmoon isaa xiqqoon sun abbaan sii maaliif hidhamee hin beektu sibiila harka gartee dhiiroo sibiilli abbaa gubbaa jiru maal jettee sallaalti santu garaan nu balleessa. Arra garuu Joowar Mahaammadiis obboleessi isaa kan kalee jala fiigaadhaa ture suni ilmoon isaa abbaa isaa mana hidhaa keessatti eegu jirti jechuudha. Silaa namni guyyaa kanaa guyyaa siddu kanooyte obboleessi Islaamaa ka'ee siif dubbata. Ka'eeti siif wareega. Ka'eeti haqa kee dubbata. Arra warra amantii Islaamaa hoggannii keessaa namni Abiy Ahmed dhiyaatu akkaan dhaga'utti Ahmaddiin Jabalii fi Maarree Bakarsan eenyu aansaa gurbaa gurraacha Affaarsan. Gurbaan gurraacha Affaarsun eenyu Bakar jedheen. Inni numaa hoggana mootummaadhaati. Ahmaddiin Jabalilleen I think he's a kind of advisor. Obboleeyyan kiyya addunyaa tana irraa galuu teenyaa namni nu barsiisu jiru isinii miti Ahmaddiin Jabal. Addunyaa tana irraa galuu teenyaa gaafa irraa galle waan dalaganneen qullaa qabrii seenuuf teenyaa isinii nu barsiisee. Namni nu barsiise namni nutti himaadhaa jiru isinii. Duuba akkamitti sinaman.
isin barsiisota amantiidhaati. Addunyaan faayidaan qabdu carraaqqadhaa, ibaadaa godhaa, waliif dhaabbadhaa, waliif dirmadhaa, waliif sadaqadhaa jee kan nu barsiisu isinirraa dhageenyee godhaadhaa jirra. Arra hugguu isin obboleessa keessan kan waliin nyaattan afaan deebitanii harka martee deessan. So how do we trust you, obboleeyyi? Edaa amantiin tanuma gaafa guyyaan tureeti. Edaa amantiin isin barsiiftanii fi tanuma gaafa sadoodhaati malee wanni jettan waan hojitti hiikamaatii miti. Nara laayina an amantii hundaaf hin kabajaa qabu. Amantii tiyya addatti kabajaan qabaaf. Garuu wanniin amma arkaadhaa jiru. Ulamaayii Oromoodhaa keessatti wanniin ammaan tana arkaadhaa jiru. Obboleeyyin kiyya. Waan walirraa abdii nama murachiisaati. Waan fuuldurallee akka isin hin dhageenye hawaasa kana godhaati. Haqaaf dhaabbadhaa, haqaaf dubbadhaa. Lubbuun Abiy ajjeesuus, maarreen ajjeesuus, lubbuun gaafa Rabbiin je'e malee hin baatu. Kan ammaasii kan barsiise isin. Mooni hijibdan. Moo waan hawaasa barsiiftan kana hawaasumaan jettan malee ifiif ittiin hojjettan. Kan sodaatan Rabbii tokkicha qofa lakkii Rabbiitti waa takka illee sodaannu. Obleen kiyya ani a kind of confused. Yeroo Orommaan amantii barsiisu kun akkami Qees Bilaayii fi Gabra Mikaa'el faan warri Ortodoksiidhaa kakalee Joohar jala Jooharii wajjin olii gad Joohar istiraatejii kaayee fi kana godhaa je'anii fiigaadhaa ture suni arraan tana mee isiiran. Mee Qees Bilaayii faan mee Gabra Mikaa'el faan edaanuu namni jaahilli nama amantii hin beekne nama amantii hin qabne qofna fakkaachisutti. Edaanuu jaahilli edaanuu amantii barsiisus ni jira. Edaa jaahilli amantii barsiisus ni jira. Bileesoo. An wallaahi wulii jara kana deemee naman. An Ahmadiin Jabal silaa isbee waan fedhe jee I'm not going to trust him. Maaliif namni obboleessa saga kalee gaafa jira kan isaanii warri marsee Joowar mangistii ta'etti fakkaattee Joowar marsee edaanuu isaanis mangistuma jala yaa'an malee tarabbii quban qaban. Gaasan gaawwanni Joowar jala fiigaa turaniif Joowariitu mangistii ta'uudhaaf deemaa. Joowariitu aangoo qabachuudhaaf deemaa. Oromoon Joowar jala deemti. Kanaafuu yoo Joowar kanatti maxxanne akkas ture. Edaanuu jaalala Rabbii jaalala obbolummaa saniif kas jala deemaan turre. Arra garuu ka humna qabu, ka qawwee qabu Abiy Ahmed isa jala gortanii jechuudha. Arra isa jala gortanii jechuudha. Ka humna qabu jala gortanii jechuudha. Isiniif ka humna qabu warra qawwee qabu malee Rabbii oltee Rabbii guddaa silaa itti amanne jettan kanaa miti. Silaa Rabbitti amantanii Rabbiin dhugaa wajjin dhaabbadhaadha jedha. Rabbiin dhugaadhaaf dubbadhaadha jedha. Rabbiin dhugaadhaaf falmaadha jedha. Ahmadiin Jabal, Abubakar, Kaamil Shamsuudha. Gaafa Joowar dura hidhamee Joowar laallaa jedhetti ulamaa'in gaafatanii sodaatanii lakki so'annee hafnee gaasan maaliin jee lakki haa sodaatanii haqa qabaniin jedhu. Iddoo duraa san Hacaaluunis du'ee jira. Jooris hidhamee haalli oowwa ture mee haa tasgabbaa'anii ibidda faammaa bocetiin gaasan akkasitti yaa'ee ture. Gaafa isin sodaannee hafnee. Obboleessoo bar namni amantiidhaa sheeyni gaafa lubbuun si keessaa bahuu deemtullee manni hidhaa hundinuu manni haakimaa hundinuu namni si hayyaman nama amantiidhaa akka kiristaanattis akka islaamattis nama amantiidhaa nama amantiitu hordoftuu siif yaaman. Yanabsa abbaati jedhanii siif yaaman. Arra isin jarri obboleessi keessan kan kalee wajji nyaattanii dhugdan arra du'aa jiru iddoo gaafa jiru where are you guys obboleessi keessa? Nara laayina Ahmadiin Jabal mee isirtan? Mee isin fuula Rabbii akkamitti dhaabbattan? Namni obboleessa wajji nyaatti hin dhaabbatin akkamitti dhaabbatti fuula Rabbii? Maal si dhagama?
قوسات أبي ليتك على تيجا وشوف مالي في نمني هرد جرا خي جور ما مقافت ليوتنا الدري ده خنيتي أشرع رفني قالتي لكني جور ما مقافتني شرع ديما جمر رفنيتي جور ما مقافتني ديما نبي إذا مقافت شو يكامتي إسنجرو خنسواتن دبين دنو بكتك كنتيس ربين أمري نجير أم الدين جبل خأرهم نقابو خرأت التأمنتي جلدي يمتخنا هم الأوركيتي خأرهم نقابني خنا في ربين هم نخن وني ربين بيكم تاز برقا اسمان نومي أما ديفنيتي نوتو ستين قرو اسنيتو نومي خلي أمري ربي بكتك كنتيس نجيرمتي خأرهم نقابني بورهم نركتي خأرهم نقابهم نسندبا اسمان نومي قرو yet you don't believe in it. Itin amantan. Itin hojjetan. Joon Muhammad arra humnan qabu. Khalee gaafa humna qabasin fakkaate akkas jala horiitan. Akkas jala horiitan. Gaafa oppidoon mudawwar kaattee arra haftirri mana abaluuti. Arra haftirri mana abaluuteettu. Akkas jala horiitan. Arra maa jalaa dhaabbattan. Humnan qabne waan hidhaa jiruufi. Humaa isin godhuu hin danda'u. Humaa isin godhuu hin danda'u. Kanaafi. ميدو بإيسر أبنيتي أبدي ولا لخان نمني ديرتي قوتون غافر كوتيس غافر بلوتيس وجمان دابت بيلت رفتوس وجين بيلويت قوفني رفوس وجين قوفت دوت اللي رفتو وجين دوت ورد وقادا ورد اللي فيلي ورسن ورد رب اللي ورد حق آجئين ورد ركو في همتو خيستيس ركو في بلو خيستيس ولين دابت سير رب اللي ورها قاجب أبو والله مرقة يتمنسى أمنتي إسلاماتي فنمني هنگا جور مور مهنجر إتوبيا خيستي مرقة يتمنسى أمنتي إسلاماتي نمني هنگا جور مور مهنجر رقان أن عم تويتنس hanga ala khana jirri naftanyaadha ati extremist jirjeenti namni amantii tanaaf morme gaaf isin dimtsaachini sammaa jettanii biyya keessa falmaadhaa turtan namni isinii falmaa ture Jowaar Mohammad ture kana nama idduudhaaf beeku manni Itoophiyaa guutuun ni beeka arra garuu nam tokko isaa dubbatu dhabne nam tokko شيكوتي إمامة الاتياتو أبو ربي جاء مالتاتن شيكوتي إمامة الاتيات ورس هدا ربي أبو جنيان تكل لين كسبي حق أخنا دبت تكل أمنيتو سيري سبونما نما قدسيسا هزابر نما قدسيسا أبوتي قدادا أندرين أبوتي قراجين أبوتي قدادا ورقوا موتو ما فلتين شخات قافو جور فانقلن أكت هقنوتا آباو جل أوريني جور جل أوريني أبوتي قدادا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبوتي قدادا إمامة مرتي أرق إلود وسخ أبوتي قراءة ورا خلي داود إبسادا أمني هنو أبوتي قدت تخني وراني خا أورمو رات جيني هيا نو فلتا ما رجني garbage سبو إذا نمنو مان أمننو إذا هنجرو أمتا وسخ أكمتي هندي بتم أبوتين قدرت أخليه
akka Oromotti akka hayyoota Oromotti yeroon dhuftee dabartu hundinuu waysi barsiiftee si bira dabarti. Yerummaan dhuftu hundinuu you learn something from every event. Haalli dhufu hunda keessatti namni waa hubatu waa way barata. Yeroon amma dhufte tun an waala manaa goote akka nam tokkotti isiima. Warreeniin duraan warra dhugaadhaa jee amanu warra kijibaa ta'uu hedduu agarsiifte. Warraan dhugaan gartee warra dhugaa seewu ture, sabboonota seewu ture. Yeroon tun dhufteeti yeroon ammaa tun addaan gingilchitee bar sirriin turree caffee raammisee abalufaan kadhate sabboonaadhaaf gootaa teessu hashara akkanaati faayidaan qabu. Warri ati hasharaaf teessu garuu gootan akkanaatu jiraa jettee addaan nabaafte. Namni keenya uumarraa rakkoo nuti qabnu yeroon dhufte tun hundi ni dabartiin beeynu. We don't think about that. We think only about today. Arumayan. Warri arra qofa yaadu yeroo hundaahu arruma keessa jiraata. Waan buruu waan qaban. Waan buruu yaaduu hin danda'an. Namni arra gubbaan tarkaanfatee buruu yaaduu danda'uu qabda. Buruu yaaduu danda'uu qabda. Kalillee if duuba deebitee yaadachuu danda'uu qabda. Rakkiti guddaan isin qabdan guyyaan kun boru dabreet salphachuudhaaf teenyaa hin yaaddan. Garuu garaagarummaan bargootaa fi dabeeysaa asuma hanganumaa. Goonni arra gubbaan qaxxaamureeti boru yaada. Dabeeysi garuu arraa fi takalillee quban qabu, ta boru quban qabu, ta arraa qofa yaada. Arruma garaa isaa xif goonaaniif that's it. Rakkoo akkanaa qabdan. Obboleessoo gizee yaalfaal. Gizee yaalfaal. Sheekotii teenya. Keessattuu obboleessa keenya Ahmaddiin Jabal. Abuu Bakar. Kaamil Shamsuudha. You guys are the people we loved. Garuu yeroon tun ni dabartii irra deddeebi'aati fi yaadchiisa. Yeroon guyyaan hamaan dhufe cuftinuu numa dabra. Tatti aantu hin beeknu, bal'oo taatu hin maasira, kokkoraa taatu hin beeknu. Garuu guyyaan dhufe hundi numa dabra. Guyyaan hamaan hundi numa dabra. Qeensotii teenya, Qees Balaayii fi Qees Gabra Mikaa'el obboleeyyan kiyya guyyaan dhufe hamaan kun ni dabra. Joowar Maammakkan kalee wajjiin falmaa turtan sun arra hidhaa keessaa agabuu taa'eeti isin garaa guuttanii mana keessan baqattanii isallee gaafachuu saattanii tattaa'u jirtan. Ihee qan yaalfaal Gabra Mikaa'el. Atoo Balaay. Ka gaafa kalee Ameerikaa dhuftu sisimannee dubartoonni keenya hijaaba hidhatee wajjiin nyaattanii oromummaadhaaf si maxxanfannee wajjiin bullee jaalala Oromoo walii qabdu wal garsiifnee deemte. Arraan tana duyda galteeti. Ihee gizee yaalfaal. Qees Balaay. Ihee gizee yaalfaal. Kalee jarri nafxanyaadhaa isi warra qeensiidhaatii fi nuus warra sheekotiidhaa gaafa shee Abdureemii fi ati wajjiin du'aayii ati tsalootii inni du'aayii bakka gootan. Shee Balaay مالي شيب بلاي أمريكا يهدو لدعانو لدعوانو سنجا مالي أورومو وان تانيف ولتنو قبني أرغرو أرسن أبليس خسنتي دوي دقل تانيتي إيه جزي يالفال خلص ننقل إيه جزي يالفال دوكنا فكات قرو خريفات دي مجر قبسون بالسما ورمود اوان چبطي افتفكات نو خون اكاتا قبسوت خون عمل قبسوت افدر في غادا جر افدر في غاجر جور سلا ار وريغم غمدا وريغم ماليف he knows ايسر راخافني قبسو ايسانغيني بيها ورربين قبسو رافوم ورربين سبابوم
نبيخان قالوا وربين قرافومه ومرو فيهم دا جيجير كروم إسان كروم سربتو ليت خرا سربتو ليت سايرون داو خرا تلت هجو هويدا فرق يدو very sad هجو هويدا غافا سدودا فرق يدو لقبت جماعة بتا مرقان أبلو خين جور خين غوتا خين جينا خين أبا أمالي فماري مالي جالي أبلو غافا سدودا فرق يدودا غافا ركودا غرو دينا فرق يدام بافتا كما ساعة أفان قلنا دور رهفته بغان دوئي بغان كئي ور أبليد آن نفيقو في ور ميران نفيقو أدام بري جت رئيسني ور أبليد آن نقالت شور آن نفيقو في ور ندندمتشي سور أفدو ور ميران نفيقو أدام بري جت ساني أفان قناج ساني غافة بني أمات أرى يرون تن يرو أكسيت يرو تول مدالات أجر أبليسو بر يوني سياسة اللي والرمني أكا أورمت بر والجبيسني بر ولي ناسو انتو كمنا ولي في ناسو كباتو أكا أورمت وني براها هافو أمبر إسن كيسا نموتان سياسات أول ربون استيل أكا أورمت وجين هاسو دو أجرو وجين كباتشو دندوران كاور وهي الدنيا آخرت تولدينا سياسات نجي جيرم تخون أتشكر خون أسكر الدنيا في آخرتنا في الدنيا سنبل بوليتيكا سنجرتو أكسي يوروب جنس برونين غلا قبصو تيجتن دياسبورا دا أو بلينكي ورين أمريكا تن استيتا هند خيسي جراتن please woke up ميتا كدين اي دي سي تن هاجر جريسونو درسا خيسا ورين خاد أتا تربان خيسا ورين ديبنا غيان any time تودن دا ورين دن دي سنقب آوادا درسا ورين خاد دا غيان لما في دي سي دين اي موتما تنساتلو لكم إفكو بيسا بليز آيوتين تين أبوتين درجيسي جولين ويانا إفكو بيسا دي سي أين إيجر كريسو لكم سبب من تجريد آخر إنجدة أنقول رابو إيه تكابر رفرين بيغني بويات إبا تكار رفرين بيغن تكامر قليلين بيغن جرخون إنجدة أنقول رابو نوتي أبوتين تينيا أمتا شنتمن دبر خانك أبسوتنا فوريغا مجرد هكا كم ندم نوتي مومنا قليتا تاوجر بليز إفكو بيسا دا حالة جرو ولي فيمنا دندينيا مقالا جرون دخيستي خمبهو قم نيرون سامان ويني توقع برافو جرو من خين فياتا لايفي أكتر سار مدون أوجي مكتكاسينه ورين لقي فتة ولي في شير قدا ولي دبرسا أسكوب بدأ خربو دا بل إنانو ولي ديبني وجي مرنا وجي نهاسينا أنيس إملا خيفت إنجرا ولي قلبي تكان الديبيت إنجرا كسي وني رمود أخو نقرنا مبوا هندافو مالكو نقا جروتنا أكسي نقت